Keeniyaan nama jabaa guddaa tokko dhabde. Innis nama ganna 82 pirezidaantii biyyattiitiif yeroo 5 dorgomuudhaan osoo milkaa'in nama hafanii fi jalatummaa guddaa biyyattii keessatti nama qaban Raila Omilo Odingaati. Raila Omilo Odinga maqaa baabaa jedhamuun beekamu. Maatii Keeniyaa keessatti beekamoo fi siyaasa keessatti bal'inaan hirmaatan keessatti dhalatanii akka guddatan seenaan isaanii ni dubbata. Railaan abbaa isaanii irraati fudhachuun siyaasa Keeniyaa keessatti namoota shorolaanaa baatan akka turanis ni himamu. Hoogganaa paartii mormituu kun yeroo jalqabaaf Keeniyaa keessatti sirna paartii tokko qofa geggeeffamu hambisuudhaan sirna paartii hedduun yookiin immoo maltii paartii akka dhufu nama hojjechaa turanidha. Abbaan isaa erga Keeniyaan Ingiliiz jalaatii walabummaa ishee argatte yeroo lammattaanaa pirezidaantii ta'uudhaan biyyattii tajaajilaniiru. Raila Omilo Odingaan bara sanaa filannoo pirezidaantummaa geggeeffame xiqqoomaaf akka moone kan himamu yogguu ta'u qabxicha fudhachuu diduudhaan mana murtiis deemanii iyyatanii akka turanidha. Garuu ammoo yeroo sana isin milkoofne. Yeroo 5 filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa irratti hirmaatanii garaagarummaa qabxii xiqqaatiif mo'amaniiru. Erga bara 2022 filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa irratti hirmaatanii sagalee xiqqoof jecha Wiiliyaam Ruutoodhaan mo'amanii asii Koomishinii Gamtaa Afrikaa ta'uudhaafis dorgomaniiru. Haa ta'u malee isas osoo milkaa'in hafaniiru. Tiraaktar mallattoo paartii isaanii filannoo bara 1997 irratti kan fudhatame Odingaan shubbisa reegee suuta jedhu yookiin ammoo slow reggae baay'ees jaalatu. Kanaaf isin shubbisa Raila daansi jechuudhaan kan isa ibsanis ni jiru. Yeroo dulla filannoo pirezidaantii geggeessanii shubbisa kanan fayyadamuudhaan deeggartoota isaanii wajjin yeroo taphatan irra deddeebiidhaan ni mul'atu. Raila Odingaan nama kubbaa miilaa akkaan jaalatanidha. Keessumaa immoo deeggara kubbaa miilaa Arsenaal akkasii namootiin hedduu ragaa ba'uufi. Deeggartootiin uuruu warra turaniiraas deeggarsa argachuuf jecha tokkummaa paartiilee hundeessuun paartii Azimio la Umoja jedhamu hoogganas turaniiru. Kun ammoo tokkummaaf dhaabbachuu akka jechuuti. Bara 2017 keessa filannoo geggeeffame irratti Uhuru Kenyaattaa fi Odingaan falmii jabaa geggeessan. Deeggartoonni isaanis walitti bu'aniiru. Lameen isaanii garuu faayidaa biyya isaanii dursuun harka wal fuudhanii aandi sheekii jedhamee ibsuun biyyattiitti tasgabbiis fidaniiru. Odingaan siyaasa abbaa isaa irraati dhaale. Abbaan isaa Jaarmiyoo Odingaan walabummaa Keeniyaa booda ittaanaa pirezidaantii biyyattii jalqabaati. Bara 1966 siyaasa keessaa bahuu isaanii kan himan abbaan Odingaadhaa Jaarmiyoon yeroo sana pirezidaantii Keeniyaa kan turan Jomo Kenyaattaa waliin waldhabdee keessa akka seenanidha maddeen kan addeessan. Waldhabdeen isaanii kun ammaataa deemuudhaan Jaarmiyoon Odingaan hidhamuun joota 18 booda bara 1971 gadhiifaman. Akkuma abbaa isaa Raila Odingaanis ilma Jomo Kenyaattaa Uhuru Kenyaattaa waliin wal morkaas turan. Isa dura garuu siyaasummaan hidhamuun nama siyaasaa yeroo dheeraadhaaf Keeniyaa keessatti hidhaman ta'anis jiru. Sirna paartii tokkicha biyya keessatti geggeessisu dhaabuudhaan sirna paartii hedduu yookiin malti paartii siistem akka dhufu waan qabsaaniif marsaa lammataa hidhamaniiru. Kan jalqabaa bara 1982 hanga bara 1988 yoo ta'u kan lammataa ammoo bara 1989 hanga bara 1991 ture. Kun bara bulchiinsa Daniel Arap Moi keessas ture. Bara 1982 yaalii fonqolcha mootummaa geggeessiteerta jedhamuudhaanis hidhame. Kun ammoo sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii guddaa akka argatu isaan taasise. Raila Odingaan maamaa idaa dubartii jedhamtu fuudhuudhaan ijoollee 4 horataniiru. Ijoolleen isaanii ni jalqaba Fidel dabalatee Raazomor Junerii fi Wiin jedhamuudhaan beekamu. Isaan keessaa Fidel boqoteera. Ilmi isaa Fidel yaadannoo geggeessaa Kuubaa duraanii Fidel Castrootiin kan moggaafamedha. Fidel dubartii lammii Eertiraa taatee Luwamaa Geetaachoo Baqqalaa jedhamtu waliin gaa'ela godhachuudhaan waliin dhalas godhataniiru. Odingaan ilma isaa kun yeroo waraana ololaa sadarkaa olaanaa irra ga'ee fi Fidel Castroon Ameerikaa dura dhaabbataa ture dhalachuu isaatti himama. Yeroo sana waraanni Vietnam geggeeffamaa ture. Kanaafis maqaa isaa ammoo Fidel akka jedhanii itti moggaasanidha seenaan kan himu. Ilmi isaanii kun akka bakka isaa bu'uu barbaadas ture. Garuu Fidel bara 2015 umrii isaa waggaa 41tti boqote. Bara 2017 intalli isaanii siyaasatti makamu ibsuun ganda abbaa isaanii Odingaatti waggaa 20 bakka bu'uudhaan dorgomaa akka turte Kiberiif akka dorgomtu ibsitees turte.
garuu boodam rakkoo fayyaa qabaachuu himuudhaan yaada ishee akka jijjiirtedha kan isheen himte. Raayilaa Odingaan Keeniyaa keessatti namoota qabeenya guddaa qaban keessaa isaan jalqabaa ta'uudhaan hiramu. Dhiyeessaa fi oomisha gaazii fi itaanoolii irrattis bal'inaan nama hojjetanidha. Raayilaa Odingaan Keeniyaa keessatti saba Luuyomoo jedhamu keessaa kan dhalatanidha.